Tokkoffaa irratti yaada gaarii qabaadhu. Eeyyan dhugaadha. Gochuu caalaa dubbachuun salphaa akka ta'e beekamaadha. Garuu yeroo hunda wantoota karaa gaariin laaluun shaakaluun ni danda'ama. Akkasumas walitti dhufeenya sammuu fi qaama gidduu jiru baay'ee cimsachuun walitti fufiinsaan shaakala hojii keenyaa eegaluun ni danda'ama. Yeroo hundaa waan gaarii yaadaa jirta yoo ta'e yeroo baay'ee wantoonni bakka bu'uu qabanitti akkamitti kufuu akka jalqaban argitee ajaa'ibsiifatta. Lammata irratti yaadni gadheen yookaan negeetiiviin waanuma baratamee jiru ta'uu beeki. Maalan jedhee yaadni gadheen yookaan negeetiiviin waanuma baratamee jiru ta'uu beeki. Yaadonni gadhee ta'an wanti tokko baay'ee dogoggora ta'uu isaa kan agarsiisu waan ta'eef sodaachisaadha. Garuu akkasitti dhaga'amuun waanuma jiru ta'uu isaa fudhachuu erga barattee booda yeroo muraasa booda barattee miira gaarii sitti dhaga'amu jalqabda. Fakkeenyaaf hoogganaan kee yeroo hunda iyyuu si sodaachisuu danda'a. Garuu iyyi sagalee fi sagalee isaa idilee ta'uu erga of amansiistee booda kana booda sin sodaachisu. Eeyyan. 3. Kaka'umsa sirrii ta'e barbaadi. Namoota biroof waan tokko hojjechuun badii hin qabu. Warra kee, obboloota kee, hiriyoota kee yookaan nama adda jireenya kee keessatti argamu gochuu barbaadda. Wantoota kana qabaachuun kee kaka'umsaa fi xiyyeeffannaa akka qabaattu si taasisa. Yeroo miira gaddisiisaa sitti dhaga'amu akkamitti akka milkooftu akka barbaadanii fi milkaa'inni kee isaan fi maal akka qabaatu qofa yaadi. Miira kee ni deebi'a. Afuraffaa irratti kaka'umsa mataa keetii ta'e. Balaan kaka'umsa qabaachuu wajjin jiru maddi kaka'umsaa erga badee booda kufaatii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sababa nama adda ta'een galma tokko qabattee cimtee kan deemtu yoo ta'e addaan ba'uu kee hojii fooyya'aa hojjechuun itti fufuuf waadaa galtee akka dhaabdu si gochuu danda'a. Kanaafidha kaka'umsa tokkoof gochuun barbaachisaa kan ta'e. Waan fedhes ta'u ofiin kee yeroo namni hundi hin jirretti illee yeroo hunda ni jiraata. Waan fedhes ta'u ofiin kee yeroo namni hundi hin jirretti illee yeroo hunda ni jiraata. Ajaa'iba! 5. Galma dhumaa kaa'i. Galma ifaa ta'e tokko sammuutti qabadhu. Tarii mana guddaa, hojii fooyya'aa, mindaa olaanaa, wantoota biroo qabaachuuf wantoota hojjechaa jirtan. Haala kamiin yoo ta'e ija kee galma dhumaa tokko irratti yoo xiyyeeffatte waan siif abjuu kee gidduutti dhufu hunda caccabsuuf humnaa fi xiiqii dabalataa ni qabaatta. Eeyya, kunis sirriidha. 6. Galma kee kutaa kutaadhaan qoodi. Ija kee galma isa dhumaa tokko irratti kaa'uudhaan karaa kutaa kutaadhaan qoodi. Ija kee galma isa dhumaa tokko irratti kaa'uun karaa irratti si eega. Garuu sunillee hanga galmaan geessutti hin quuftu jechuudha. Kanaaf karaa irratti itti quufinsi akkasitti dhaga'amuuf galma kee galma xixinnootti qooddee tokko tokkoon galmaan ga'uun maaliif hin geessu? Fakkeenyaaf kaayyoon keessan akkaawuntii keessan keessa birrii miliyoona tokko qabaachuu yoo ta'e maaliif 100,000 sana booda 200,000 sana booda 300,000 fi kan kana fakkaatan irraa hin jalqabdu? Hin danda'ama. Eeyyan hin danda'ama. 7. Kaayyoo kee guyyaa guyyaan yaadadhu. Ganama yeroo hirribaa kaatu kaayyoo kee ilaalchisee sammuu kee haaromsuudhaan guyyaa sana maaliif hin jalqabdu? Haala kanaan ganama hunda mataa ol qabattee fi hafuura fi humna olaanaadhaan jalqabuu dandeessa. Kanas laaqana booda, hirriba waaree booda fi yeroo fedhiinsitti dhaga'amu hunda gochuu ni dandeessa. Lakkoofsa 8. Abdii gad of qabuu qabaadhu. Have the spirit of calmness isa jedhama. Waan gaarii yaaduun karaa dheeraa akka deemtu si gargaara. Irras siif deebi'a. Waan gaarii yaaduun karaa dheeraa akka deemtu si gargaara.
Yeroo hunda garmalee abdii yoo qabaatte garuu abdii kutannaa guddaa argachuuf karaa saaquu dandeessa. Yeroo abdii gaarii qabaattu garaa gad of deebisuudhaan itti dhiyaachuu qabda. Galmoota kamtu qabatamaa fi kamtu qabatamaa akka hin taane beekuu, yeroo hunda abdii gaarii fi yaadni gaariin ammallee dhugaa fi bu'aa ta'uu danda'u irratti hundaa'uu akka qabu. 9. Yaalii abdii kutannaa fayyaalessaa qabaachuu. Jechi peessimizim jedhu yeroo hunda akka jecha hamaa ta'ee mul'ata. Haa ta'u malee galma kee irratti si gargaaruu danda'a. Yeroo hunda wanti tokko akka dogoggoraa ta'uu yaaduu akka hin qabne beekamaadha. Garuu haala kamiinuu carraa kana yoo eegde yeroo kufaatiin sun raawwatamu akkasitti muufannaa sitti hin dhaga'amu. Achumaan duubatti deebi'uu ni dandeessa. 4ffaa fi isa dhuma fuulduratti utaale. Kufaatii, muufannaa fi dhiphina sammuu ergas mudatee booda battaluma sanatti karaa irratti deebi'uuf fedhiin sitti hin dhaga'amu ta'a. Garuu namoonni milkaa'an hedduun waan hubatan kana yeroo fedhiin sitti hin dhaga'amnetti illee karaa irra deebi'uu qofa, utaaluu qofa, yeroo dhiyootti gammachuun sun deebi'ee sitti dhaga'ama.